هيا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جير رجرته هردكتوتك إنك بجمو في جالتمو أراكن أرقم نقا در طيارة أرقمنا نمني برات أرقم نسقا برسيسا مجلس دار العلوم في داعي كينيا بيكما hoogganaa du'aatota Harargee bahaa kan tahan sheeka keenya kabajamuuf jaalatamoo Sheekh Usmaan Durriidhaa biratti argamna. Sheeka keenya gaa yeroo teessanirraa aarsaa gootanii gaafii keenyaaf hayyamamoo ta'uu keessaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jechaadha. Mee durarratti gaa daawwattoota keenya warreettan nu daawwataa jiraniin salaamtaa nu ji'ichi booda gara gaafii keenyatti deebina jechuu barbaadeetti. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، دعوتون كينيا في أردفتون كينيا وهند دراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. eegaan salaamtaa isiniin jee gartee booda asiinis wal arguudhaaf rabbiin keenya haa galatoomu. karaa namni hin eeynenis wal arguunis ni jira. Kanaafuu gartee inshaallah eegaan salaamtaa jee booda meegaa darasoonni keenyaa fi obboleeyyan keenya kun dhaamsa wayii nuu dhaami jedhanii mee dhaamsa isaan jedhan kana eegaan salaamtaa jee booda waan isaan jedhanitti mee waliin dabarraa. isinii fi anaas waaniin jedhu kanarraa nama bu'aa buufatu nu haa godhuun jedha. Kanaafuu mee maal jette ilma kiyya? Sheeka keenya gaa ulfaadhaa isiniin jechaadha. Har'aa gaafiin qabannee gara keessan dhufne dhaamsa yookaan wasiyyaa barattoota ilmiidhaatiif addatti haala yeroo ammaan tanaa wal qabsiiftanii dhaamtan maali jechuu barbaannetti? Kuni waan bareedaadha. Kanaaf gizii ammaatiin wal qabsiifnee baratoota warra gartee diin baratu akka zamana duraatii miti gizee nama gartee keessa jirru kuni rabbiin aayaa suuraa kabajama alhaakumut takaathuruu keessatti thumma latus'alunna yawmaidhin anin na'iim ni'imaa tanarraa gaafatamtanii nuun jee guuyitaan. نبي ربي عليه الصلاة والسلام حديث موطئ ابن مالك وديسة قيستي إذا وسع الله عليكم فوسعوا. جتشهم جتش نبي ربي عليه الصلاة والسلام جتش عمر خجوز نجر وصوني في قرتي خنين أما جيخون وصو جتش عمر الرت اللي خنقبا بتوتاتي كافا خان قرتي هقو جابر فراش قرتي جارتين أفنافي نراجك بينان نبين قرتي إرنتيني سفراشني قناس إسني تفو جراتا إن جنة جنان في الرأين جارتي التليسي والنجا مخوني وان فولدور أرقم واحد دون نبي ربي عليه الصلاة والسلام نو خاين أبو ريران أكو مخانا غافا خان إرقار ربي الرئيسني خوتي اسمي حفر ساهي جي وان إيمالي تكتكباني أكو مخانا قل في الدنيا ربنا الكرنا خاي إسني بني ومسكين ما يسنرتين سوداد واحد دور كتنجر تيجي خناف ونين أسمان دام سدبرسو زمن درتي أمني مخاج أبسني مخان الميك أرأو تراني لمبا سنبود دفه فانوسا سنبود دفه ماشو سنبود دفه ترخاتي تو غرتي مجرا ترخ بير دبرمي غرتي سورار اللين بكا ترغنين گينيتي تجرا خانا بير دبره نمني هندنو منتائه وقرأو دته من بير دبره خيشة خيسا نمني ديمي وقرأو دته أن أكاتو مجئه قلين سأما خانا ونينين الرحاسو هدو دغرتي بلودا أكما قلين سخن قلين سخنا يوني في نتي خيري إره جيشوبان دخام مزيد دي متسكانة أكما جامو أولي نبي موسى نمني فودو دي خفرف أونا فود أكما جامو قلين سخنا اتفيدمني جيشا غرتي علماء حلقا غرتي علمي تنقر أمتو في وان دعاني أدى غرتي دبرسن هردفني
namaan geenye wanni kun sadaqaa waqfii hanga guyyaa qiyaamaa deemtu gartee taha. Kanaafu barnoota olomaa jala teenye haa qaraanu hara kaaniin keeysaa fi alaanis hordofne namni gartee halaqaa majlisaa dhufuu gartee hin dandeenye dhiiroo eessaaniin argadha jee hordofee bakkatti halaqaan ilmi itti qara'amtu dabarsaa jirammoo dabarsaan jiranii akkamittiin harkadha akka gartee barnoota gartee caalaan nama waa baratee nama barsiise akkuma ja'amu namni ibaadaa gartee dalagu barnoota qabuu fi barnoota hin qabne tokko miti. Kanaafuu baratoota ilmii qara'u jiruuf wanni niin dhaamu ulamaan kan gartee amma nu keessa argaman addunyaa irraa ni deemanii eenyu bakka tana qabata. Doktorri nama wallaanu ni deemanii eenyu bakka tanatti hafa. Kanaaf an dhaaltu ambiyootaatiin tahuu deeman kaayyoo keessan akka gartee tahuun ja'a akka jabaatanii barnoota gartee baratan akka gartee silkiidhaan waraabaniitu machumatti illee akka hin dhiifne akka gartee TV jala ta'anii hin dhiifne waan kana gartee akka nama aalimarraa qara'u jiruu tokkotti namni qilleensarraa illee gartee waa hordofu akka jabaattanii gartee nu barataniin isiniin jaa. Hayyee ulfaadha sheekenya galatoomaa isiniin jechaadha gaa asumaan dhaamsa gaa barattoota ilmiitiif dhaamtanii jirtanii mee kanumatti aansuudhaaf hawaasa keenyaanis yoon dhaamsa qabaattan asumaan akka dabarfattan barbaada. Hawaasni keenya namni aalima gartee oomishu jiru hawaasa keenya ha magaalaatii fi ha baadiyyaa ansaara jaaman isaan xalabaan tun sadarkaa muhaajiraa warra mana gallakkisee be ummanni keenya kun ansaara jechuu warra diinii tumsee jechuu ummanni keenya ansaartoonni warri magaalaa baadiyyaa habaddaa fi gammoojjii namni aalima qobsiisaa jirtan namni darasaa qaariyaa baaftanii fi jiraachisaa jirtan wanni niin hedduu isinii dhaamu nama isin biraa argamu sanirraa qara'uu ijoollee teessan qaraasifachuu ofii irratti gartee qara'uu barnootarraa abbaan fedhe gartee ha guddatu hin jiru dhiiraa fi dhalaadhaan xiqqaa fi gartee guddaadhaan marti gartee keenyaahuu gara gartee barnootaatti deebi'u amma sa'aa 24 kana bakkattii gartee sadii baafne yeroon takka yeroo gartee ibaadaati yeroon takka yeroo gartee boqannaati yeroon takka yeroo dalagachuuti yeroo dalagachuu jechuun yeroo firii barbaaddatan jechuun yeroon ibaadaa gizee baratan. Kanaaf hawaasni keenya warri gartee naggaadee kadachii dalagu khaloon beeyladaa tiisu yeroo takka gartee kunoomma addunyaan guddattee mana ofii ta'anii qara'uunis ni danda'ama. Halaqaa ulamaan ilmii dabarsaa jirtu irra geeffadhaa waa qara'aa akkanuma ibaadaan malaan hin taatu tooftaan hin taatu akkaataa rabbiin itti nagabbaraa jettu isa gabbaruu baan salaata keenyan salaannu salaata nabii rabbii sallallahu alaihi wasallam salaate salaanna malee akka nuuf fakkaate rabbi gabbaruu dhiifne akka rabbiin itti nagabbaraa jetti isa gabbaruu qabna. Wanni teenyaa fi tarabbii adda tarabbii akka inni itti nagabbaraa jetti waan inni dhiisaa jee dhiifnee gartee jechuu. Kanaaf wanni niin hawaasa keenyaaf dhaamu raabsii teessan waan dalagatta yogguu xalabaa darasaadhaan geessan waan isaan carraaqu jiraniis irraa raabsachuu harki faraqa wal dhiqa akkuma jaan isin laffaataniiti darasaa tana qaariyaa baaftanii fi aalima gootan waan isaan ulamaa irraa fuudhu jiru san manatti irraa barachuu maziidatti irraa barachuu bakka isaan jiran dhayxanii irraa fudhachuu kakun isaaf hin mijjatinii haalli tokko gaa naannoo isaa sheeyni jiraachuu dhabuunis ni mala darasaan jiraachuu dhabuunis ni mala namni mana keessaa xaasaa wantii fi jaan tokko keessa ta'anii daawwatan sanirrattis namaaf dabara kara kanaan silkii kanaanis namaafi gartee dabara waan tana irraa gaafatamuu deemna bakkattii muuziqaa bakkattii waan shari'aan faallaa silkii tana keessatti caqasuu dhaggeeffachuu laaluu dhiifnee gara gartee waan gartee khayrii isii keessa jirtu kara siitichi haadeeffannu hin gartee isiniin ja'a
barnoonni gartee jabaadha abbaan fedhe barnoota irraa guddatu hin jiru barnoonni guyyaa haadha garaa gabbu'an irraa hanga laadii gabbu'anitti ja'an gabbu'icha haadhaatii fi gabbu'icha laadii walakkaan kun zamana barnootaati gartee ja'an akka ofitti hin laafne akka ofitti hin rafne dhadhaan ofii ji'iina dhugii siifi waa godhaa hiije akkuma ja'an san ammaas abbaan ifii if dhawe of hin dandamuu akka malee if godha akkuma ja'amu san teeysanii ilmii bira warri jaarraa kana keessatti argamu feetu dhiira ta'e feetu dhalaa ta'e xiqqaa ta'e guddaa ta'e miskiina ta'e taajira ta'e hagamaa hagamana jaarraan kun quraanni namni lallabatu jiru naafisihii jechu yoo bira teenyee sanumaafisii godda'amaa jechu ummanni armaan duraa fudhatan qooda isaaniitii dabran jaarraa amma keessa jirru kana ka quraana fannisee taa'ees sumaaf taa'u jira sumaaf bira agame qoonqoodha quraannini waan nyaannee if gabbifnee iimaanaan fudhannee qabrittiin galluu jechu kanaafu inshaallah fuuldura gartee hanga walitti gartee deebinutti arra dhaamsa gabaaba hanga kana kara barnootaa haa deebinu waan ja'amu qilleensa amma gartee rabbiin akkana nu ballisee gaa bakkuma gartee ta'an namni hundinuu taa'ee yaada fuula wal ba'u kana namni hundinuu nama gartee sila osoo nama kana arkuudhaaf gaabbee kayyoguu jaan numa gartee arkan akkaataan kun jaarraa asiin dura dabare keessa hin turre olomaa'ilee teenya sagaleen isaanii bareedduu meeqaantamiitiitu qabrii jala gartee kutee jira kanaaf isan ijee haasa'uu hin dandayumma akka gartee sheeka keenya hayyuu keenya aalima keenya muftii keenya sheeyyaa sinfaa akka gartee shee abdallaa tuqoofaa akka gartee shee adam caffee eenyu jee eenyu himee eenyu haadhiisu kanaaf walumaa galatti qilleensa amma jiru kana akkuma nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam zamana tokko keessatti na arkuun ilmi namaa jaartii ilmaan qabeenya waa hundarra osoon taruma takka nabii rabbi arke zamana ja'amuutiitu gartee sallallahu alayhi wasallam dhufuu jiraate jaan zamanni san zamanuma amma keessa jirru kana faadha kara barnootaa haa deebinuun ja'a osoo nam tokko of hin tuffanne osoo namni tokko diin hin tuffanne ani sadarkaa kana bira kute abbaan fedhe quraanaa jala bula malee quraanaa olitti gartee hin bulu kanaafu insha Allah asumatti waan gama kiyyaatiin dhaamsa gartee dabarfadhe dhaabbadha gabaabbadha fuuldura gartee hamma gizee biroo wal agarrutti salaamtaaniin xumura tasii haftanii jirti kanumatti gaafachuu خنافو أن سلامتاني نرات أمورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا هردوكتوتا MDH دام سشيكا كينيا راكا واحد دو برتان إسن كطالبا علمي في أكس مكا حواساتي سكا شيكا كينيا را دام سا جبا فرطاني تفايدم تنبدي قبنا إيجا هجا سجنتا براتين مجلس براتي في شيكا براتين بكا ولتي ديبنوت أكس ما شيكا كينياس gara fuula duratti qaadhimamaa keenya waan ta'eef sheeka keenya waan ta'eef jecha walitti deebinutti jihaa keenyaan qophii har'aa asirratti raawwatti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi.